orderii shiittolee yookiin ammoo shiita diriyaa sadarkaa qarshii 700 eegalee jechuudha. Hanga qarshii 6,000 jalatti qabadhee jechuu gosa adda addaa isiniif dhufee jira. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Ashama harka fuuni hordoftoota fi kabajamtoota Ummurazaan Oro. Jirra jirtu amantiif kutaan osoo waliin qoodin. Akkuma argaa jirtan kana jechuudha. Yeroo hedduu jechuu ani shiittolee akkuma sitti argitan kana yeroo orderii na ajajatan orderiidhaan fida kani calliseetumaan ergu malee viidiyoo isiniif hin goone maaliif jennaanini akkuma baratame hojii hedduu waan qabuuf jecha haala kanaani shiinni akka amma tartiiban isinii kaahee kanaan qarshiin isaallee garagara jechuudha. Har'a isin beeksisa 700 eegalee hamma 6,000tti 700 jira as keessaa 1,700 jira 2,000 wayii jira 3,000 wayii jira 4,000 wayii laga 5,000 illee jira. Hundumaafuu isin agarsiisa garaagarummaan isaa maali ka jedhuu fi akkuma sitti argaa jirtan kana shiinni kun maashaallah tabaaraka baay'ee bareeda kuni darbata isaati jechuudha. Kunooti hariira baay'ee laafaadha. Shifoona jechuun akka shifoona illee tahee garuu ammoo naa'imaa jechuun hin jabaatu. Shifoonni hin jabaata mucucaataa miti. Kun ammoo hin mucucaatullee jechuudha. Argitanii maashaallah tabaarakallah. Itti aansuuni mee uffanni isaa kamii jettanii yoo na gaafattan inni sun kunoo kana uffanni isaa. Diriyaan isaa kana jechuudha. Hin hodhamne. Diriyaan isaa kuni hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya namootiin hedduun jechuu rakkoon keessan iskiriinshoot gootanii kana naabiti jettan faashinni biyya keenyatti amma babbareedaa dhufa kunooti argaa jirtanii hin hodhamne ka hodhamellee isin agarsiisa tokko hodhame tokko qofa isin agarsiisuuf hodhe akkasuma immoo haatillee naa hodhe jettee isa kana jechuudha argitanii maashaallah tabaarakallah kuni baawonii jedhama akkuma argaa jirtan kana hedduu kan bareedu hedduudha kanatti an haga danda'eeni walumaa galatti kanarraa jalqabaati akkasuma immoo kana irratti bitee jechuudha gogoraan sadarkaa qaba gogoraan kuni qarshii 2,000 jechuudha baay'ee guddaadha akkasuma dheeraadha kun argaa jirtanii argitanii maashaallah tabaarakallah unzuru abbaan akka barbaadetti hodhachuu danda'a. Dachaasee kana irraa baasee akka kun qullaan taane olsiisee hodhachuu danda'a haala isin argitan kanaan jechuudha. Inni kuni mee kallattiidhaan osoo viidiyoon jarjarsi inni kuni qarshiin isaa jechuudha kuni ka 2,000 jira 1,000 wayilee jira 2,000 wayilee jira jechuu gogoraadha. Dirriyaan kun ammoo tuyyuu 3,500 jechuudha kun dirriyaadha isinii hagalu akkasuma ammoo tuyyuu ka 3,200 illee 3,800 illee hin jira. Itti aansuun isa kana isin agarsiisa maaliif jennaani diriyoolee wal fakkaataa qarshiin isaa qarshii 1,000 garagara isin agarsiisuu barbaade isa kana jechuudha. Inni kun darbanni isaa akkuma kaanii tahee argitanii xiqqoo isaan garaagarummaa qaba maali yoo jettan carqiileen harka yoo fuutan bareedumni illee kalarii miti hubadhaa sirri kalarii isin agarsiisa akka kalarii sadii kunooti jechuudha maashaallah tabaarakallah darbanni isaallee baay'ee guddaadha hedduu namatti tola jechuun kun diriyaadha akkasuma immoo gogoraan isaa kunooti kun hodhamee qophaa'ee jira. Argitanii gogoraa akka barbaadetti abbaan ka 2,000 ka 1,500 kunuuti haala kanaan jalatti isinii fodhisiisuu danda'anii akkasuma immoo yoo itti gabaabbatee jedhe keessatti tirfii abbaan dabalatuu danda'a kanaaf haala kanaan tokko naa hodhisiisi jennaan obboleettiin tiyya eenyu kofaleetiyyuu hodhisiiseef jechuu lama qabdi diriyaan isaa ammoo kana fakkaata maashaallah tabaarakallah hodhamaadha kun diriyaadha isinii hagalu kuni kun diriyaadha. Carqii isaa waan hunda isaa laalaa sirritti kun diriyaadha. Diriyaa fi shiitii garagara baastanii akka beeytan barbaada. Diriyaan haga 20,000 illee jira akka feetaniin kunniin ammoo ka 6,000 biran tarre jechuudha. Argitanii kun gogoraa isaati. Hundaafuu jarjarsaa achi booda isin agarsiisa. Kun gogoraa isaati. Kunooti maashaallah tabaarakallah argitanii sadiin isaa kun darbata isaati jechuudha. Namootiin biyya alaa Ameerikaa barbaadanillee haala kanaan daldalaa fi maashaallah kun darbanni isaa baay'ee guddaa fi hedduu bareedaa ka tahee gosa isaa tahee kunooti ammallee qarshiin wal fakkaataa tahee jechuudha. Kun ammoo tuyyuu kan hin hodhamne argitanii kunooti argitanii maashaallah tabaarakallah kuni kalarii kanarra fuudheef jechuudha. Kun gogoraadha. Natuyyuu akkanatti walirratti xaqama godheef isinii galee kunniin ammoo walirra dhufa. Inni diriyaan darbata wajjin haala kanaan walirra dhufaa jechuudha. Isin uffadhee isin agarsiisuu isallee kunooti
hedduu bareeda hundi isaa kan filatteeni kan hin akka dhiistan ani hin beeku kana qofa screenshot gochuu odoo isin tahin isin uffata bareeda amma ani jechuun yoo ijoolleen uffata aadaa naabiti warra kiyyaa kana naabiti jedhanii screenshot godhanii na ergan kanarra kana wayyaafi ila namni gadiin bahuuf isinii galaa jiraani namni gadiin bahuufi namni keenya amma kun nama saalfachiisu bakka fedhaniin dhaqanii kanaaf itti aansuun jechuudha mee kanneen akkanumatti achi qabee abbaa booda adda baasaa inshallah ta'ala hundi isaa hedduu babbareedaadha obsaan isin waliin ilaalaa kunniin warra qarshiin isaa meeqa isiniin jedhee haga qarshii 5,000 hin dabarreeti gogoraa isaa wajjin gosni kun ammoo tuyyuu kunoo gosni isin asitti argitan kalarii adda addaatiin jira inni kuni baawoniidha inni illee qarshii 3,800 3,500 haga 4,000 jechuudha inni kun isinii galee darbatoonni isaa kunooti isa kan akkana bareedu jechuudha mee kanneen erga qarshii adda baasnee jenne amma wanni nu adda baasuu qabnu hordoftoota fi kabajamtoota kiyya sadarkaalee uffata kanaati inni kunis gosa kanaa jechuudha kunooti kunis gosa kana argitanii kunis gosa kana kalariin garuu hedduudha ka beeka ani ka faashina dhufe hin bareeda jedhee fi hedduu natti tole ana tokko natti irratti maachi yookiin xaqama isin godha isin ammoo filachuu bichaadha isin viidiyoo fi filtarii osoo laaluun tahin viidiyoo yuutuuba orjinaala laaltanii ajajachuu qabdanii jechuudha hordoftoota kabajamtoota kun argitanii filtarii kan waan biraa fakkeessa eeshi inni kun warroota 3,000 hin darbine jechuu gosti kun warroota 3,000 hin darbine kun illee akkasuma 2,000 fi kana hin beeytan namni hin beeyne hin jiru kana namni dhuffanne hin jiru magaalaa baadiyaa hundarra illee hin jira kana ammoo tuyyoo obboleettiin tee takka jaalattee jennaan tokko kana godhee fi tokko illee kana gadi isiin barbaannan kunoo isa orjinaalaa kanneen keessaa fi kana keessaa tokko godhee fi jechuudha sadii barbaaddi waan ta'eef kun filannoo isiiti isa kana namni qarshii isaan beeyne jirtan jedhee yaada 2,000 ho'i inni kun ammoo tuyyuu gosoonni kunniin kunuuti 1,700 argitanii inni kun diriyaa orjinaala shiita jechuu amma inni kun shiita isinii galee shiita orjinaala yoomillee hin dhiqanne hin haqanne kasumaalee ka hin binuusii jechuudha argitanii maasha Allah kan anuyyoo jaaladhee jira kan amma anuyyuu fidachuu qaba inni kan amma kun hin hodhamne ka orderiiti inni kun hin hodhamne ka orderiiti argitanii ganaa asumarra gad hodhama jechuu orderii waan ta'eef gogora sin qabu waan takkallee qabu 1,700 1,600 akka suuqatii fi akka waaw masha Allah inni kun kalarii lama aslaala inni kun isin jira kalarii 7-8tu jira kalariilee bareedaa ta'an kan nama keenyarraa deemu isiniif fita amma garana haa dhufnu shiittolee ka jedhamu kan anis hin qaba hodhisiifadhee jira hunooti shiita ka jennu ka 700 dabarre isa kana argitanii shiita bareedaa normaala meetira 3 fi ruubii kalarii barbaadanii fi diizaayinii adda tahee bifa fustaanatiin bifa qamisiitiin isiniif hodhisiisuu danda'a kuni ogummaa yookiin ammoo tuyyuu diizaayinii kan kootii isiniin jedha an harka qullaa kashfii waan hin jaalannee fi haala kanaan nama bakka na buufateellee hojjedhaafi jechu kun shiita 700 dabarree kun shiita 700 dabarree akkas jennaani hubadhaa ka diizaayiniin hodhamu kun ammoo tuyyuu qarshiin addatti hodhaan isaa shiita kaaniin adda isinii galee shiita normaalan adda waan ta'eef qarshiin shiitaatii fi shiifoona ni dabalaa jechuudha akka amma isin asii argitan babbareedaan kunniin 700 kana namaa kennuu odoon tahin waan akka buleeyyan teessan mana keessanii isin hojiidhaa fi meetira 3 fi ruubii nama dheeraa jiddu galeessettan 3 fi ruubii hodhisiiftanii nama silaa gabaabaa jettan meetira 3 hodhisiiftanii itti aansuni xarahaa kanniin jechuu akka isin hin darbin hedduu darbata babbareedaa tahee fi Masha Allah argitanii kan amma nuyi tokkicha kan fudhachuu qaba kanan fudhadha aslaala darbata bareedaa kana namni barbaadan daddafaa dhaqqabadha kunuuti qarshii 2,500 darbanni babbareedaan jechuun kun amma darbata faashinaati hedduu kan bareeduu fi argitanii baay'ee kan namatti toluudha dafaa dhaqqabadha firee 12tu dhufe fireen 3 bichaan hafe maaliif viidiyoo waraabdoo jettanii yeroo hedduu shiittolee an viidiyoo hin waraabu maal malee meeshaalee qofa waraaba akkasuma immoo shurraabii nama guddaa kunuuti shurraabilee kalarii barbaadanii fi diizaayinii barbaadanii 4,300 500 hunduu ni jira jechuudha. Egaa toora bulaa like subscribe